Odeeffannoo biraatti yoon darbu odeeffannoo kootiin kan argadhu keessattuu kaleessa taphattoota umrii 21 gadi kan waggaa waggaadhaan badhaafaman isa Golden Boy badhaasa Golden Boy jedhamuuf kaadhimamtoonni 25 ifoomaniitti jiru. Kanneen keessaa France guddattoota baasuudhaan biyya beekamtuudha. Kaleessas kaadhimamtoota 25 ifooman keessa taphattoonni 6 France irraa kan filamanidha. Akka waliigalaatti garuu taphattoonni filaman kun kan tilmaama dura argatan eenyu fa'i kan jedhu haa ilaalluuti. Taphattoonni kaleessa kaadhimaman hedduun isaanii kan garee isaanii keessatti ga'umsa fooyyee mul'isaa turanidha. Fakkeenyaaf jalqabarratti kan kaasuu dandeenyu Steve Vao'dha. Steve Vao'n kilaba Chelsea keessatti taphataa ga'umsa gaarii mul'isaa jirudha. Garee biyyaalessaa Brazil waliinis taphataa ga'umsa addaa mul'isaa jirudha. Taphataan kun umrii 18 irratti argama. Taphataan kun amma kaadhimamtoota keessaa tokko ta'uu danda'eetii jira jechuudha. Sanaan ala Pau Kubarsin ganna 18 irratti argama. Garee biyyaalessaa Spainiif taphataa Barcelona keessattis tajaajilli taphataa kana olaanaa ta'uunsaa beekamaadha. Taphataan kun kaadhimamtoota keessaa tokko. Desire Doué taphataa kilaba Paris Saint-Germain fi garee biyyaalessaa France umrii 20 irratti argama. Akkasuma Dian Hutchinson Real Madrid keessa taphataa akkasuma Spainifis tajaajila kennaati jira. Ganna 20 irratti argama. Kenan Yildiz taphataa ganna 20 kilaba Juventus lammii Turkiyeeti kaadhimamtoota keessaa tokkodha. Taphataan kun taphattoota yookiin kaadhimamtoota tilmaama dura argatan keessaa Luis Skelly ganna 19 Arsenal fi garee biyyaalessaa England lammii England taphataa ta'edha. Inni biraa Arda Güler taphataa ganna 20 kilaba Real Madrid fi garee biyyaalessaa Turkiyeeti. Kaadhimamtoota keessaa Ethan Nwaneriin Arsenal irraa ganna 18 lammii England sanaan ala Steve Vao dura irratti kaasee jira. Leni Yoro ganna 19 Manchester United keessa taphataa lammii France. Seni Mayulun Paris Saint-Germainiif taphataa lammii France ganna 19ti. Rico Relien Manchester Cityidhaaf taphataa taphatuu fi garee biyyaalessaafis dhiyeenya waameeti jira. Ganna 20 irratti argama. Victor taphataan jedhamu Porto irraa lammiin Denmark kaadhimamtoota keessaa tokkodha. Arke Gerri fi Mamadou Sarr taphataa badhaasa Golden Boy kanaaf kaadhimamanidha. Kanneen keessaa garuu dura irratti akkuma isinii kaase Steve Vaughan Chelsea irraa, Kenan Yildiz Juventus irraa, sanaan ala taphattoonni akka Luis Skelly fa Desire Doué fa taphattoota kaadhimamtoota bara kanaa Arda Güler dabalatee kaadhimamtoota bara kana tilmaama injifannoo argatan jechuudhaan BBC'n kan barreesse. Gidduutti Steve Vaughan wal qabatee waahillikoo Abubakar Abdallah waa'een taphataa kanaa yookiin taphataan kun eenyudha ammatti maal irratti argama waan jedhu irratti waan gabaabaa qindeessee jira. Isa dhageeffannee walitti deebina waliin tura. As well, ball in towards Esteve Vaughan. The touch is good. The shot's even better. Wow! Lammiin Brazil taphataan ganna 18 Steve Vaughan taphataa dargaggummaan ga'umsa gaarii mul'isaa jiru jajamuu fi fuulduraaf hedduutti abdatamedha. Lionel Messi waliin wal fakkeessuun maqaa masoo Little Messi jedhamuunis ni waamama. Bara 2024 Palmeiras irraa kafaltii jalqabaa yuuroo miliyoona 34 ga'umsa isaa ilaalamuun kan dabalamuun walitti gatii hanga yuuroo miliyoona 67 Chelseaf mallatteesse. Garuu hanga umrii isaa 18 gahee gara Awurooppaa imalutti Palmeiras keessa ture. Bara kana garuu umriin isaa 18 guutuu isaatiin Chelseatti dabalamuun The Blues keessatti jalqabbii gaarii mul'isaa jira. Tapha Chelsean Liverpool 2-1 mo'atenis jijjiiramee seenuun goolii injifannoo Chelsea galchuun ni yaadatama. Premier League Englandin taphoota jaan jijjiiramee seenuun taphatee goolii tokko galchuun tokko mijeesseera. Bara darbee Steve Vaughan Palmeiras keessa yeroo turetti leenjisaa isaa kan turan Abel Ferreiraan taphataan dargaggeessi kun kanneen an beeku hundarraa adda jechuudhaan jajaatii turani. Taphataan Brazil Neymar taphataa dargaggeessa kanaan taphataa kennaa addaa qabu jechuudhaan jaje. Kanneen lammiilee Brazil akka Neymar, Vinicius Junior, Rodrigo fi kan biroo waliin wal dorgomsiisanis hedduudha. Palmeiras keessatti leenjisaan isaa biroo Rodrigo Ferreiraan ESPN akka himanitti taphataa qarqara mirgaa miila isaa bitaatiin haala gaariidhaan fayyadamuu fi taphataa cimee hojjechuuf fedhii guddaa qabu ta'uu dubbatu. Steve Vaughan umrii 14ffaa isaatti Palmeirasitti dabalamuu kan himan Ferreiraan bara 2021 kilaba Cruzeiro jedhamu kanneen taphattoota akka Ronaldo Nazaariyoon keessaa ba'an irraa Palmeirasitti dabalamuu himani. Taphataa dargaggeessa ga'umsa olaanaa qabu mul'isaa tures ta'uu dubbatu. Keessattuu miila isaa bitaa haala gaariidhaan fayyadamuu isaatiin namoonni Messi hoo Little Messi jechuudhaan waamaa akka turan himani. Steve Vaughan kanaan dura yaada miidiyaaleef kenneen maqaa masoo akkasii akka hin jaalanne dubbata. Itti gaafatummaa
guddaa akka baadhachuuti jedha. Leenjisaa isaa kan turan Ferreeraan akka jedhanitti Palmeiras keessatti shaakaliin booda miila isaa mirgattis fayyadamuu akka qabu gorsaa turuu dubbatu. Estevaa'oon muddee 2023 umrii 16 fi ji'a 8 tapha piroofeeshinaalii isaa taphachuu eegale. Waggaa 111 keessatti taphataa Palmeiras umrii xiqqaan kilabichaaf taphate afraffaas ta'e. Baatii 9 booda garee Biraaziiliif taphachuu isaatiin taphataa dargaggeessa shanaffaa biyyattiif taphates ta'e. Goolii jalqabaa Palmeirasiif Copa Libertadores 2024 galcheen waancaa kilaboota addunyaa ganna darbeenis Chelsea irratti goolii galcheetii ture. Erga gara Chelsea malee goolii tokko galchuun tokko mijeesse. Taphattoonni akaadaamii Palmeiras keessaa ba'an iddoo garaagaraatti akka taphatanii fi dandeettii isaanii guddifatan ni taasifamu. Leenjisaa Estevaa'oo kan turan Ferreeraanis sarara qarqara bitaa fi jidduun taphachiisuu dubbatu. Iddoo garaagaraatti gahumsa hin amanamne mul'isuun haala ulfaataa keessa darbuu akka danda'us mul'isuu himani. Estevaa'oon taphoota 83 Palmeirasiif taphateen goolii 27 galchee 15 mijeesseera. Erga gara Chelseatti jijjiirames gahumsa qaamaatiin fooyya'uu akka qabu miidiyaaleef himeetii ture. Dandeettii koottis ni amana jedhe. Taphataan dargaggeessi kun Chelseaf daqiiqaa 341 qofa taphatus waggoota kunan itti aananiin taphataa cimaa akka ta'uu danda'u mul'isaatii jira. Biyyeessaaf taphoota 8 goolii 3 kan galche yoo ta'u waancaa addunyaa 2026 carraa tapha argachuudhaaf taphattoota akka Vinicius Junior, Rodrigo fi Rafinha waliin murkii cimaatu eeggata. Leenjisaa isaa kan turan Ferreeraan akka jedhanittis namoonni waan hedduu isarraa akka eegan dubbatu. Taphataan gana 18 Estevaa'oon Enzo Maresca jalatti filannoo jalqabaatiin Chelseaf taphachuudhaaf qormaata isa eeggatu obsaan bira darbutu irraa eegama. Dorgommiilee gurguddoo Premier League fi Champions League taphachuu kootiin hawwii koo dhugoomseera kan jedhu Estevaa'oon waancaa addunyaa 2026 taphachuun kaayyoo isaa ta'uu dubbata. Garuu san dura gahumsa koo Chelsea keessatti mul'isuu qaba jedha. Here's Cucurella, right across for Estevao! T-shirtiin Erling Braut Haaland Paundi 22tti gurgurameeti jira. Tapha darbii Manchuan Manchester City goolii 3-0 Manchester United injifate irratti gooliiwwan 2 galchee ture Erling Braut Haaland. Egaa t-shirtiin suni paundi 22 yookiin birrii miiliyoona 4.4 itti gurguramuudha kan ibsame. Kun reekoordii ta'uudhaan kan galmaa'e taphataan sarara fuulduraa kilaba Manchester City fi garee biyyaalessaa Norway Erling Braut Haaland bara kana taphoota Premier League turban goolii 9 galcheetii jira. Sanaan ala garee biyyaalessaafis goolii oomishuu itti fufeeti kan jiru. Taphoota Champions League Europa irrattis akkasuma goolii lakkoofsaa jira. Bara kana reekoordiiwwan hedduu fooyyessuu akka danda'uudha kan eegamaatee jiru. Frank de Jong arganna kontiraataa isaa dheeressee jira. Taphataan sarara gidduu kilaba Barcelona fi garee biyyaalessaa Netherland Frank de Jong kontraata Barcelona waliin qabu hamma bara 2029tti dheeresseetii jira. Taphataan kun bara 2019 Ajax Amsterdam irraa euro miiliyoona 75 Barcelonaatti kan makame. Turtiisa waggaa 7nis taphoota 250 hiriiree jira. Gooliiwwan taphoota kanaanis waancaa 6 fudhachuu danda'ee jira. Kana keessaa waancaan 2 kan La Ligaadhaan argateedha. Turtiisa kanaanis taphattoota galicha keessatti gahumsa gaarii mul'isaa turan keessaa tokkodha. Garee kana kan jaalladha jedhee kontraata koo dheeressuuttis baay'een gammada jechuudhaan dubbatee jira. Bara 2002 gara Manchester United deemuudhaaf dhiyaatee ture. Garuu Barcelona keessa turuu barbaadachuu isaatiin wal qabatee achi turuudhaaf akka murteesseedha kan dubbate Frank de Jong. Osoo Hansi Flick leenjisaa Barcelona hin ta'in dura taphataan kun dhiibamuudhaan kilabichaa hamma ba'uudhaaf dhiyaachuutti ga'ee ture. Garuu fedhaa fi jaalala kilabichaaf qabu irraa ka'e kilabicha keessa turuudhaaf akka murteesseedha ESPN kan gabaase. Messi arganna dorgommii kubbaa miilaa Messi Cup jedhamu hundeessee jira. Taphataan seena qabeessi yeroo 8 Ballon d'Or fudhachuudhaan morkataa fi gita hin qabne Lionel Andres Messiin Miamiitti dorgommii waancaa Messi Cup jedhamu kan hundeessuu beeksise. Dorgommiin kun muddee 9 hamma 14tti akka geggeeffamus ibsameeti kan jiru. Dorgommii kana irratti kilaboonni 8 umrii 16 gadi ni hirmaatu jedhamee jira. England irraa Manchester City fi Chelsea, Spain irraa Atletico Madrid fi Barcelona, akkasuma kilaboonni akka Inter Miami, River Plate, Inter Milan fi kilaba iddoo dhaloota isaa kan ta'e Old Boys irraa kan hirmaatan akka ta'edha kan himame. Dorgommii guddattoota addunyaa kanaan turtiin guyyaa 6tiin taphoonni 18 akka taphatamanidha kan gabaafame jechuudha. Odeeffannoo biraatti yoon darbu waancaa umrii 20 gadi addunyaa arganna. Waancaan umrii 20 gadi addunyaa qopheessummaa Chiiliitiin kan geggeeffamaa jiru. Biyya Laatiin Ameerikaa Chiilii keessatti dorgommiin geggeeffamaa jiru amma
biyyoota xumuraaf darban adda baaseeti jira. Haaluma kanaan bakka buutuun Afrikaa Morookoon seenaa hojjetteeti jirti. Kaleessa France injifachuudhaan kan waancaaf darbite. Morookoon gaa jijjiirama kubbaa miilaatiin fidaatii jirtuun Afrikaa boonsaa jirti. Akkuma yaadannu waancaa addunyaa 2022 irratti yeroo jalqabaatiif biyya Afrikaa kan gareen jalqabaachuudhaan biyya Afrikaa jalqabaa waancaa addunyaatiin walakkaa xumuraatiif ga'ee ture. Amma immoo garee umrii 20 gadiitiin yeroo jalqabaatiif akka biyyaatti jechuudha ishee Morookoon xumuraaf ga'uu dandeesseeti jirti. Morookoon jijjiirama kubbaa miilaatiin fidaatii jirtu waan qabatamaa ta'uu isaa mul'isaati kan jirtu. Biyyattiin bu'uuraalee misooma ispoortii hojiiwwan gurguddaa pirojektiiwwan guddattootaa fi kan dubartootaa fi dhiiraas dabalatee jechuudha hojiiwwan hojjechaa jirtuun sadarkaa addunyaatti milkaa'ina ol'aanaa galmeessaati jirti. Gareen umrii 20 gadii kunis kaleessa France taphadilee goolii tokko qixa erga xumuranii booda peenaalitiidhaan daqiiqaan dabalataa 30 goolii tokkotaan golabame peenaalitiidhaan gareen injifatee adda baasuudhaaf peenaalitii kennameen Morookoon 5-4 France injifachuudhaan dorgommichaan ala taasiftee ofii immoo xumuraaf ga'uu dandeesseeti jirti jechuudha. Egaa Morookoon seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif kan xumuraaf geessigaa biyyattii kaaba Afrikaa Morookoon xumuraaf Arjentiinaa waliin kan morkattu ni ta'a. Arjentiinaanis Kolombiyaa goolii 1-0dhaan injifattee waancaadhaaf geesseeti jirti. Seenaadhuma waancaa umrii 20 gadii kanaan marsaa 23ffaadhaaf kan baranaa kan gaggeeffamaa jiru. Biyyattiin Afrikaa dorgommii kanaan shaampiyoonii taate bara 2009 ture. Gaanaadha Biraazil injifattee peenaalitiidhaan tapha xumuraa shaampiyoonii addunyaa kan taate. Ergasii biyyoonni Afrikaa xumuraaf ga'anii sin turre garuu waggaa dheeraatiin booda Morookoon amma xumuraaf ga'uu dandeesseeti jirti. Arjentiinaa waliin tapha xumuraa kan taphattu jechuudha. Arjentiinaan ammoo dorgommii kanarratti biyya seenaa guddaa qabdudha. Akkuma walii galaatettu waancaa addunyaa umrii 20 gadii kanaan Arjentiinaan yeroo 6 shaampiyoonii ta'uudhaan biyya morkattuu hin qabnedha. Odeeffannoo biraatti yoon darbu Luka Zidaan arganna. Ilma Zinedine Zidane karra eegaadha. Kilaba Granada keessatti kan karra eegaa ta'uudhaan tajaajilaatii jiru. Karra eegaan kun garee biyyaalessaa Aljeeriyaatiif tapha isaa jalqabaa gaafa dheengaddaa taphatee jira. Egaa akkuma yaadannu lammummaa biyya lamaatii kan qabu lammummaa Firaansii fi Aljeeriyaati. Waggootaaf Firaansiif taphachuudhaaf carraa hin arganne garuu amma biyya abbaa isaa kan taate Aljeeriyaadhaaf tapha jalqabaa isaa Yugaandaa waliin taphatanii gool 2-1 injifatan irratti hiriiruu danda'eeti jira. Tapha sana booda yaada kennee jira. Luka Zidane asitti argamu kootti baay'een boone jedhe. Aljeeriyaaf taphachuu kootti nan boona jechuudhaan kan dubbate. Luka Zidane egaa biyyi abbaa isaa Aljeeriyaan waancaa addunyaa 2026 darbuu dandeesseeti jirti. Karra eegaa kana waancaa addunyaa 2026 Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaan waloon qopheessan irratti kan arginu ni ta'a. Dorgommii sanaanis yookiin tapha Ugaandaa goolii 2-1 injifatan irrattis ga'umsa gaarii mul'iseeti jira. Deeggartoonni garee biyyaalessaa Aljeeriyaas dirree keessatti argaman karaa eegaa kana jajjabeessanii karaa hawwataa ta'een yookiin karaa ho'aa ta'een simataniiti jiru. Taphoota itti aananiinis ga'umsa tapha sanaa mul'ise akka itti fufsiisuu shakkiin qabu jechuudhaan kan dubbateen ilmi taphataa seena qabeessa kubbaa miilaa addunyaa Zinedine Zidane Luka Zidane jechuudha.